Hayyee akkam jirtu hordoftoonni maatii Yaaqoob YouTube channel baga nagaan gara YouTube keessanitti nagaan dhuftan isiniin jecha kun YouTube keessan Yaaqoob YouTube channel kan irratti baratan kan waliin irratti barannu jechuudha. Egaan akkuma baratame arras mata duree viidiyoo biraadhaan dabalame qabannee gara keessanitti dhiyaannee jirra. Arra kan waliin barannu maal jedha kuni sagalee laafaa gara sagalee jabaatti jijjiiruu. Sagalee laafaa jedhame tokko sagalee laafaa jedhame gara maalitti jijjiirudha? Gara sagalee jabaataatti jijjiiruu kan jedhu waliin baranna jechuudha. Egaan yeroo darbee barnoota keenya keessatti qubee sagaleessuu, barreessuu, jechoota ijaaruu, sagalee walitti daddabaluu kanaaf kana kan fakkaatan waliin barannee barachaa turre jechuudha. Har'a immoo sagalee laafaa kan jedhame gara sagalee jabaatti jijjiiruu akkamitti jijjiirra? Sagaleen tokko sagalee laafaadha kan jennu yoo maal ta'edha? Jabaadha kan jennu yoo maal ta'edha kan jedhu waliin barannaa yaadaaf qalbii guutuudhaan faana ta'a. Mana keessan teessanii karaa immoo karaa WhatsApp fi karaa Telegiraamis barnoota dabalataa barachuudhaaf fedhaaf hawwii guddaa kanneen qabdan toora lakkoofsa bilbila iskiriinii irratti argamu ela hojjettanii karaa isin mijate sa'aatii isin mijateen gatii madaalawaadhaan Yaaqoob YouTube channel irraa barachuu ni dandeessu. Kun YouTube keessan Yaaqoob YouTube channel ani barsaa Yaaqoobiiti. Egaan akkuma amma waliin dubbanne turre barnoonni keenya waa'ee maaliiti? Sagalee jabaataa, sagalee laafaa gara sagalee jabaataatti jijjiiruu. Jalqaba irratti fakkeenya jalqabaa dubbisaa kana. Kun maal jedhaa? Kun maa gaabaa, naa gaabaa. Olitti maal jedhaa? Mana jedha. Kun mana jedha jechuudha. Baay'ee gaarii mana jedha. Amma gaa mana kan jedhu kana naa kana lama goonee aa kana immoo itti daballa. Gaafa kana maal jedhaa? Mannaa jedha. Mannaa. Mana kan jedhu naan ni laafa. Maa jedha? Naa jedha walitti mana jedha. Tole kunoo kun maal jedha? Maa jedhee naa jabaataa qaba. Naa walitti maal jedha? Mannaa jedha jechuudha. Mannaa. Amma immoo mannaa kan jedhu kan ammas maal goonaa? Naa kana lama goonee bakka aa kanaa ii goonaa jechuudha. Ii gaafa bakka buusnu maal jedha? Manni jedha kun immoo. Kun immoo maal jedha? Manni. Manni. Amma gaa jecha sagalee manni jedhu kanaan maal goonaa? Hima ijaarra. Asitti maal jedha? Manni kun kan kooti. Manni kun kan kooti jedha jechuudha. Manni kuni kan kooti jedha. Manni kun kan kooti. Baay'ee gaarii. Amma gaa asirratti maal hubannaa? Sagalee mana jedhu naa lama goonee jabeessinee manni jedhee manni kun kan kooti. Manni kun kan kooti. Baay'ee gaariidha. YouTube keenya like godhaa, subscribe godhaa, hiriyoota keessaniif immoo share godhaa. Barachuuf fedhaaf hawwii guddaa kanneen qabdan toora lakkoofsa bilbila iskiriinitti argamu kanaan dubbisuu ni dandeessu. Kun YouTube keessan Yaaqoob YouTube channel ani barsaa Yaaqoobiiti. Hayyee ammas kan ittaanu kun maal jedhaa? Gaa dheeraa, bii dheeraa. Gaa asii immoo bii jedha. Olitti maal jedhaa? Gaabii jedha. Gaa dheeraa, bii dheeraa. Gaabii, gaabii. Amma gaa gaabii kan jedhu kana maal goone? Gaa dheeressinee bii jabeessinee dheeressinee olitti maal jedhaa? Gaabbii jedha jechuudha. Gaabbii, gaabbii. Asitti gaabii jedha, asitti immoo gaabbii jedha. Gaabii, gaabbii. Kanaafiyyuu amma gaa asirratti maal hubannaa? Gaa jedha, asitti gaa jedha, asitti bii jedha, asitti bii jedha. Olitti maal jedha? Gaabii, gaabbii. Garaagarummaa isaa agartanii garaagarummaa qubee tokkootiin hamma kana jijjiiran. Amma gaa maal jennaa? Gaabbii malee hojii hojjedhu. Kun gaabbii, kun malee, kun hojii, kun hojjedhu jedha. Gaabbii malee hojii hojjedhu. Gaabbii malee hojii hojjedhu. Hayyee. Ammatuu kaanee baa kana si balleessine maal jedhaa? Baa tokko balleessine gaabii malee hojii hojjedhu jedha. Gaabii malee hojii hojjedhu hin jedhamu kun. Gaabbii malee hojii hojjedhu waan hojjetu tokkotti ittiin gaabbiin jechuu isaati. Gaabbii malee hojii hojjedhu. Hayyee kana fakkaata jechuudha. Kana fakkaata. Sagalee laafaa gara sagalee jabaataatti jijjiiruun kana fakkaata. Ammas ilaalaa kana. Kun maal jedhaa? Haa gaabaa, ree gaabaa, haree jedha. Hare, hare, tole. Kan itti aanu kunoo haa gaabaa, ree dheeraa, haree jedha kun immoo. Inni hare jedha, kun immoo haree jedha. Asitti raan lama jedhatti immoo. Asitti maal jedha? Harree jedha. Agartanii? Haree, haree, harree. Jecha sadii. Hare, haree, harree. Garaagarummaa qubee tokkooti fayyaan kana. Garaagarummaa qubee tokkooti. Asitti maal jedha? Harreen horii manaati. Harree kan jedhutti maal dabalee? Kun harree jedha dhumarratti naatti daballe. Gaafa kana maal jedhaa? Harreen. Harreen horii manaati. Harreen horii manaati. Harreen horii manaati. Yookaan dogoggora tokko maal goonaa?
amma kun maal jedha haree jedha miti kanatti yoo naa daballe asitti raa tokko si balleessine jennaan yoo raan kana si balleessine raa kana hareen horii manaatti hin jedhama akkas hin jedhamu hareen horii manaa hin jedhama hareen horii manaa hin jedhamu kanaafiyyuu maal jenna harreen horii manaati ayyee baay'ee gaarii haaluma kanaan barreessaa hojjetaa kan deemtaa jechuudha ammas kan itti aanu ilaa dubbisa kana gaagaabaa teegaabaa gatee jedha kun asitti gaagaabaa teejabaataa gaabaa gattee jedha taa kana maal goone taa kana asitti daballee jechuudha gate kun gate jedha kun immoo gattee jedha garaagarummaa isaanii agartanii gate gatte amma gaataa isheen birrii gatte isheen maal gatte birrii gatte isheen birrii gatuu ishee ibsaa jira asitti isheen birrii gatte jedha isheen birrii gatte isheen birrii gatte eenyu isheen isheetu birrii gatuu ishee ibsine gate kan jedhu jabeessine gatte jedha jechuudha isheen birrii gatte jedha ayyee baay'ee gaariidha nafaana jirtu jedhee nabdadha laayik godhaa sabiskiraayib godhaa hiriyoota keessaniif immoo sheer godhaa mana keessan teessanii barachuu kan barbaadan yuutuuba keenya kana lakkoofsa bilbila iskiriinitti argamuun karaa isinitti tole sa'aatii isin mijatutti barachuu ni dandeessu gatii madaalawaatiin jechuudha. Ayyee akkuma itti ofitti jira barumsi keenya guugaabaa baadheeraa maal jedha kuni gubaa jedha gubaa asitoo guugaabaa baajabaataa dheeraa gubbaa jedha agartanii garaagarummaa isaanii kun gubaa jedha kun immoo gubbaa jedha kun bishaan gubaa yoo jenne kunoo bishaan gubbaa jedha garaagarummaa isaanii agartanii bishaan gubbaa amma gaa fakkeenya ittiin ijaarra gaara gubbaa jirra kun maal jedha gaara kunoo gubbaa kunoo jirra jedha gaara gubbaa jirra baay'ee gaarii gaara gubbaa jirra jedha ayyee baay'ee gaariidha ammas nafaana jirtu jedhee abdadha kun maqaa namaati kun maal jedha lama jedha kunoo maqaa namaati lammaa jedha laa kanatti maa kanatti maal daballee maa kan biraa daballee aa itti daballee dheersine kun lama jedha kun immoo lammaa jedha lammaa amma gaasitti waan isin gochuu qabdan kun maal jedha lammaan maqaa eenyuti isaati lammaan maqaa isaati eenyu lammaan maqaa eenyuti maqaa isaati lammaatu maqaa isaati lammaan maqaa isaati yoo ta'u baate lammaan maqaa kooti lammaan maqaa kooti jennee barreessines akkasitti barreessina jechuudha lammaan maqaa kooti ayyee baay'ee gaariidha gara xumuraatti deemaa jirra kun maal jedha haagaabaa tuu dheeraa haagaabaa tuu jabaataa dheeraa hatuu jedha kunoo hattuu jedha amma gaa hattuu taa kanatti taa tokko daballe hattuu jedha mucaan sun hattuudha eenyu mucichi mucaan sun hattuudha hatuu fi hattuu gidduu garaagarummaa jiru hattuudha mucaan sun hattuudha ayyee baay'ee gaariidha mucaan sun hattuudha jedha kan dhumaa kana meelaa kun maal jedha soogaabaa daa dheeraa daa jabaataa dheeraa soddaa amma asirratti waan isin gochuu qabdan inni kun maal jedha sodaa jedha inni kunoo soddaa jedha soddaa inni maal gooti soddaa gooti inni soddaa gooti ayyee baay'ee gaariidha kun yuutuuba keessan Yaaqoob yuutuub chaanaalii Anbarsaa Yaaqoobiiti mana keessatti teessanii barnoota kana biyya keessas biyya alaas teessanii barachuu kan barbaadan toora bilbila lakkoofsa iskiriinitti argamuun nu dubbisuu dandeessu waraa bulaa deebina haga viidiyoo biraan nutti deebinutti sabiskiraayib laayik sheer koomentii godhaa maatii keenyatti dabalamaa bakka nagaa tura.